السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجيا في ياران سنجان قبل الحمد لله وردفتون نبدو موبايل أبي جرا جرتان هندي كيسانو باجا جراتان سنجرا أجر ما دانا كانت كشوا دام بنجرا يرون نتيم مجون جرا دفي سنيف ورا بولافي akkasuma warroon namoo jalqabaaf gara YouTube channel kiyyaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu mobaayilaa binnu ku YouTube channel kiyyaa iddoo subscribe kana tuquudhaan maamila channel kana ta'a. Akkasuma mallattoo bilbila ka fuula dura jiru kana guutaa akka tuquudhaan akka viidiyoon hangallaa keessa ofii isin dhaqqabu godhaan isin jechuu barbaada. Hordoftoonni kiyyaa bakka maqaan kiyya jiru kanarratti tuqxanii jechuudha. Bakka viidiyoo jiru kana tuqxanii waan hangallaa keessa irra deemtanii ilaaluu qabdanii isin jechuu barbaada. Dhiyoo tana YouTube rakkoo qabaa waan hangallaa keessu maamila kiyya hunda bira ga'uutti hin jiru jechuudha. YouTubeonni hedduun rakkina akkasiisan qaba waan ta'eef kanuma asii gallakkisee ufiifis hin dhaqqabu jechuudha. Akka duraanii nama hunda biraan ga'u dafee suutaan isin bira dhufa waan ta'eef har'a WhatsApp haaraa tokkoon qabadde isin dhufe WhatsApp dhaan kaan garaagarummaa guddoo kan qabudha jechuudha. WhatsApp haaraa mallaqaan bitamuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. WhatsApp kun jechuudha amma dura GB WhatsApp illee isin barsiisee FM WhatsApp illee isin barsiisee normaalas jechuudha. Wanta sunniin hin qabne waa hedduu waan dabalataa qabaadha. Securityidhaafis akka namni gartee hin hordofneefis waa hedduun garaagarummaa qaba jechuudha. WhatsApp kun baay'ee tokkoon jaaladhe isinin agarsiisa. Isinis yoo isinitti bareede feetan WhatsApp normaal akkasuma dhiifattanii sanii walitti hin dhufu waan ta'eef yoo lakkoofsa lama qabaattan sana akkasuma dhiifattanii kana lakkoofsa biraatiin banattanis itti fayyadamuu dandeessanii yoo feetan WhatsApp normaal dhiiftanii kanatti illee fayyadamuu dandeessan jechuudha. Securityidhaaf baay'ee tokko bareedaan baay'ee na gammachiisee jira. Waan dabalataa wantoota inni of keessaa qabu isin agarsiisaa takka takkatti jechuudha. Laaltanii yoo isin bareede isatti fayyadamtanii jechuudha. Inni kun ammoo Play Store irra waan hin jirreef description YouTube kana jala isiniif hin kaayaa. Warri description jala buufachuu hin beekne yeroo hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf description YouTube fakkeenyaaf kam ta'e wayyamma kanarraa buufachuu barbaadda yoo ta'e xiyyaa kanatu yoomiyyuu wanni viidiyoo kana ibsu YouTube irraa kan barsiise haa ta'u kan biraa barsiise illee haa ta'u fakkeenyaaf kan viidiyoon kun waa'ee application yoo barsiisa ta'e fakkeenyaaf ka waa'ee imo lakkoofsa malee barachuu jedhu kana xiyyaa tana tuuxaniitumaan hogguu jettan kun as jala jira application isa kana jechuudha. Bakka nama xiyyaadhaan itti gad agarsiisu kana isa kana tuuxaniitumaan buufattanii jechuudha. Fakkeenyaaf application kana amma liinkii kana jala akkamitti akka buufattan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf akkanatti irratti tuuxanii linkii YouTube video waraabuu jiru kana si jala isinii kaa'a jechuudha. Akkasuma Telegram kiyya garuu isiniif hin kaa'a. Linkii yeroo tuuxaniin haala kanaan isinii dhufa hin tuuxan jechuun eedan. Namoonni hedduun jarjartanii bakka biraatu tuuxan hin tuuxanii numa eedan obsaan jechuudha. Kunoo haala kanaan yeroon isinii dhufe akkaataa neetworkii keessaniitiin turuu danda'a ni eedan jechuudha. Kanaafuu daawunlood bakka hedduu qofa tuuxanii jechuudha. Yeroo bakka daawunlood tuuxan kun jala kanatti OK ta'itu isinii fida. Anamma waan daawunlood godhadhee jiruuf lammaffaa barbaadanaan jedha. Anamma barbaadu jechuudha isin agarsiisuu fi haala kanaan gabbuufattanii jechuudha. Garuu ani Telegram kiyya isiniif kaa viidiyoo maqal billaala akkamitti akka itti fayyadamtan jechuudha. Isarratti inni seennaa eega seentanii akkuma WhatsApp kaanitti banattan jechuudha. Akkuma isin jedhe yoo lakkoofsa lama qabaattan lamaan banachuu dandeessan kunuu anamma kaan akkasumatti osoo jiru isa kanaan banadhe jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Waajaha wal dura duubaan isin agarsiisa garaagarummaa inni kaan waan kun hin qabne kun qabu jechuudha. Tokkoffaa irratti maal inni WhatsApp isaa WhatsApp kana jechuudha qubaan cufachuu dandeenya. Ashaaraa qubaatiin jechuudha. Akka namni tokko tuunetti ashaaraa qubaatiin cufachuu dandeenya. WhatsApp kana guutuu isaa cufuu dandeenya. Ammallee haasawa nama wajjin haasawin as keessaa nama barbaanne nama iccitii godhachuu barbaanne wahii akka namni nama san seenee hin laalle yoo godhachuu barbaanne nama tokkocha keessaa cufuu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti kan isin agarsiisaa WhatsApp guutuu isaa akkamitti cufanna si jedhuudhaa fi gubbaa kanarra ni tuqinaa. Gubbaa bakka sarara tuttuqaa gara mirgaatiin jiru kanarratti ni tuqinaa. Eega isarratti tuqinee booda yeroo biriif leejjite tanarratti ni tuqinaa ta'u gubbara jirtu tana jechuudha. Isii irratti eega tuqinee booda jala kanarra gad oofna jechuudha. Kunni hundi isaa siitingii isaatii keessaa siitingiilee babbareedduu keessaa isin agarsiisaa kaan isintu keessa deemee ilaallata jechuudha. Kunoo lakkoofsa jaharra ka jiru siitingiin kun hundi isaatu lakkoofsa qaba jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa shanaffaa jahaffaa jedhee kanaafuu haga saddeetitti qaba jechuudha. Siitingiilee saddeettan kana keessa waa hedduutu jira. Jahaffaa irraa isin eegalamaan jahaffaa kanarratti ni tuqxanii eega jahaffaa irratti tuqxanii booda maal gootanii qollofa amma WhatsApp qollofuu yaana jechuudha. Ashaaraa qubaatiin cufuu yaana. Eega silkii teessan ashaaraa qubaa irratti guuttattanii booda maal gootanii WhatsApp luuk ta'e tana isii tanarratti raayitii gootaniif. Eega isii tanarratti raayitii gootanii fi
kan isitti aanee jiru kan lammaffaa kanarratti tuutan eegaa asirratti tuutanii kan gubbaa maqaa keessanii yoo cufachuu barbaaddan maqaa itti katabuu jechuudha. Kan lammaffaa ammoo piinii lakkoofsa itti guutuu barbaadanidha. Kan jalaa ammoo ashaaraadha jechuudha. Amma ka ashaaraa kanaan filadha. Eegaa haala kanaan ka ashaaraa filattanii booda ashaaraa yeroo tuutan ashaaraa asirratti isinii baasee akka quba irra keettan isin gaafata. Silkii teessan quba irra keettanii bakka fakkeenyaaf gariin duubaan kaameeraa jalaa qabdi ashaaraa. Gariin ammoo fuula kana duraan jechuudha. Kan gamaa gamanaa ka jidduu jiru sanirra quba yeroo keettan akkasitti ashaaraa fudhatte jechuudha. Ashaaraa keessan guutuu akka quba irratti kennan ni fudhatti jechuudha. San booda eega haala saniin quba irra keettanii ashaaraa keessan itti galchattanii booda xumurtanii jirtan asirratti eega kana galchitan booda amma WhatsApp kana yoo keessaa bahee itti as deebi'e ashaaraa na gaafata jechuudha. Ashaaraa quba na gaafata kunoo yoon ashaaraa quba kiyyaa'u ka biraa irra kaa'ee diimaa na agarsiisa. Amma kun quba biraa guura kaa'ee kana diimaa agarsiisu jira. Quba ittiin cufe san qofa irra kaa'u malee naaf hin banamu jechuudha. Quba sirrii irra kaa'eetiin banee jechuudha. Inni lammaffaa ammoo maal inni haasawa nama wajjin haasa'e kanneen keessaa nama tokko yoo inni qollofuu barbaade Abdul ka jedhu kanarratti ni tuqa. Eega Abdul kanarratti tuqee booda Abdul kanarratti eegan tuqee booda ka fuula dura jiru sarara tuttuqaa sadiin tanarratti ni tuqa. Eega isarratti tuqee booda jala kanarra jechuudha look conversation tattan jira. Look conversation kanarratti ogguun tuqee akkuma kareefuu ka gamasiisitti na gaafata. Kunoo baasordiidha moo maqaa keetiin immoo ashaaraa dhajee na gaafata. Sadiin kana keessaa kan ashaaraa kaminni ka jalaa dhumarra jiru kana jechuudha. Isarratti isaan filadha. Amma kunoo fakkeenyaaf uf duuba deebi'ee jechuudha. Eega uf duuba deebi'ee kunoo akkanatti jiraami Abdul ka jedhu kanarratti yeroo an tuqee ashaaraa na gaafata jechuudha. Quba irra kaayee na gaafata. Quba kiyya haga irra kaa'utti hin banamu jechuudha. Yoon quba biraa irra kaayee hin fudhatu. Yoo isin namatti kennitanii banadhu jettaniinu banachuu hin danda'u yoo quba keessan irratti qabe malee. Kunoo haala kanaan quba keessan irra keettanii banattan jechuudha. Gonkuma namni isin jalaa tuttuquu hin danda'u jechuudha. Isa kana ofirraa balleessuudhaaf kan jalqabaa sanis ofirraa balleessuudhaaf jechuudha. Ka jalqaba amma WhatsApp guutuu isaa hidhanne san ofirraa balleessuudhaaf bakkuma duraa sanitti deebina. Seetingii tuttuqaa san irratti tuuxanii kunoo isa jalqaba irratti seetingii yeroo duraa san isa irratti tuuynaa. Eega isa irratti tuuynee bakka baasoordii deemu lakkoofsa jaarratti na'inaa lakkoofsa jaarra eega dha'inee amma quba keessan irra keettan jechuudha. Ofirraa balleessuu jirtan amma haala kanaan irra keettanii raayitii tana irraa kaaftanii jechuudha. Ofirraa irraa kaastanii jirtanii amma baasoordii isin gaafatu yoo ofirraa balleessuu barbaaddanidha. Kan ammoo nama tokko Abdul kanarreef qollofee jira. Abdul irratti ni tuqaa ashaaraa na gaafata. Quba irra kaahee ni banaa. Eega irra banee booda seetingii bakka reefuutti ni deebi'a. Jala kanarratti kunoo alloo conversation ka jedhu kanarratti ni tuqaa. Quba kiyya irra kaahee ashaaraa itti guutaa irraa balleessee jira jechuudha. Haala saniin irraa balleessuu fi itti deeffachuulleen karaa sanii itti deeffattanii jechuudha. Inni lammaffaan ammoo inni baay'ee bareedaa ta'e kan inni irraa jaaladhe maal inni dark mood halkan ija keenya akkan tuugne fakkeenyaaf amma dura YouTube isin barsiisee jira dark mood akkasuma messenger illee isin barsiisee jira. Dark mood application hedduun hin qabu jechuudha. Nama yeroo hedduu chat fakkeenyaaf WhatsApp chat yoo fayyadamtan ta'e fuula isaa kana gurraachessuudhaaf halkan akka ija keenya hin miine ofirraa dukkaneessuudhaaf kan nu fayyadudha. Isa kanallee argachuudhaaf bakkuma seetingii reefu kana fuula dura jiru kanarratti ni tuuynaa. Kunoo achuma bakkuma reefuutti deebina jechuudha. Eega isa irratti tuuynee booda universal ta'e irratti tuuyna. Kareefuu lakkoofsa 6 kan itti aanu amma lakkoofsa 2 irratti lakkoofsa takka irratti universal kana irratti ni tuuyna. Eega isa irratti tuuynee booda style ka jedhu kana irratti ni tuuyna. Eega style tuuynee booda dark UI tanarratti raayitii irra goonaa jechuudha. Amma eega raayitii irra gootanii hin dhiistan uf duuba deebitan yeroo isin uf duuba deebitan seef ta'aa jechuudha. Kunoo haala kanaan nuuf dukkanaahee jira. Dark mood nuuf ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan itti godhatan jechuudha. Yoo ofirraa balleessuu feetanis bakkuma sanitti deebitan seetingii sanni tuuxanii kunoo seetingii gubbarraanii tuuxanii ammallee bakkuma reefu sanitti ni deebitanii style kunoo raayitii mataan irraa kaaftanii xumurtanii jettan of duuba deebinaan irraa ka'ee jira jechuudha. Inni biraan itti aanu maal inni miseejii nama tokkoof fakkeenyaaf miseejii gammachiisaa yookiin baga ittiin si gahee yookiin ammoo fakkeenyaaf I love you jechuu dandeessanii waan adda addaa jechuudha. Miseejii bakka takkatti miseejii 10 namaa erguu dandeessanii jechuudha. Isa kanallee maal inni fakkeenyaaf WhatsApp irra seentanii booda mee anam Abdul Kajuu irratti tuqee erga isin agarsiisa jechuudha. Eega haala kana irratti tuuxanii booda waan akka eda'uu takkatu jira. Waan akka eda'uu tana tuuxan. Waan akka eda'uu tana tuuxaniiti ammallee seetingii ta'e tana tuuxan. Taak seetingii fakkaatu tana irratti tuuxan jechuudha. Eega si irratti tuuxanii anamma asirratti waan fee katabdan jechuudha. Amma eega wanni adiin tun isin dhufte asirratti gad tuuxanii katabdan jechuudha. Fakkeenyaaf amma Ramadaan Karim jenna fakkeenyaaf Ramadaan Karim jenne achi booda okay gootan. Amma eega haala kanaan Ramadaan Karim jettanii booda achirra katabatan jechuudha. Amma miseejii kana
akkamitti nama irra deddeebi'ee hogguu takka namaa erga fakkeenyaaf eda'uu tana nin tuqaa eega eda'uu tana tuqee booda jala kana boom osoo waa takka hin katabiin boom ta'e tana tuqan kunoo yeroo 10 nama erge amma WhatsApp makii irratti waan ergeef kunoo irratti seenee jira jechuudha. WhatsApp makii kalamaffaa irratti ergee waan ta'eef kunoo haala kanaan jechuudha. Yeroo waan kana irraa jiru fedha amma Ramadaan Kariim akkana nama ergeemi katabbii biraa haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf bareechisee katabee yookiin katabbii jaalalaa warroota amma jaalallee walii katabdan haa ta'u waan akkas akkasii wama fedhe haa ta'u haala kanaan maal gootanii bakkuma siitingii kana tuutan bakka siitingii kana tuutaniiti waan feetan itti guuttatan jechuudha. Waan isin itti katabdan namaa erga kun fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf fakkeenyaaf haala kanaan eega katabdanii booda wanni biraa waan isin gootan tokko illee hin jiru jechuudha. Yeroo erguu feetan namichi erguu fi feetan sanirra seentaniitumaan eda'uu san tuutanii jala kana boom kunoo haala kanaan oguu takka yeroo gattuu hidhan 5 erga yoo oguu 2 gattuu hidhan 10 oguu 3 gattuu hidhan 15 jechuudha. Kanas haala saniin waan barbaadan itti katabachuudhaaf bakka siitingii jettu sana tuutan erguudhaaf boom ta'e jalaa sana tuutan jechuudha. Inni biraa inni itti aanu maal inni WhatsApp kanarratti jechuudha. Waa'ee kanaa immoo FM WhatsApp illee ni qaba kan dura isin barsiise. Kunis maal inni yoo namni nuti akka namni nuti hin dawwalle gonkumaa godhuu dandeenya jechuudha. Yoo feene ammoo nama barbaanni nama 2-3 keessaa abaluu nutti haa dawwaluu jennee godhachuu dandeenya. Yoo feene guutuma tokko namni nuti hin dawwalle godhachuu dandeenya yookiin ammoo nama nuti seef godhanne asirraa qabnu bichaan akka nuti dawwalu godhuu dandeenya jechuudha. Isa kana godhachuudhaafis sarara tutuqaa gara kan mirgaatiin jiru kanarratti ni tuqna. Achi booda siitingii gubbaarra jiru kanarratti ni tuqna. Eega isarratti tuqnee booda privacy jira siitingiilee reefuu sin agarsiise keessa isa kanarratti ni tuqna. Eega isarratti tuqnee booda sadaffaa irra kan jiru jechuudha. Huukaan koormii eenyu akka sii dawwaluu barbaadda kan jedhu kanarratti ni tuqna. Eega isarratti tuqnee booda kan gubbaa irra jiru jechuudha. Yoo asirratti goone fakkeenyaaf namni hundi nuuf dawwaluu danda'a. Yoo asirratti goone ammoo nama nuti seef godhannee asirraa kontaaktii maqaa isaa katabannee qabnu qofa jechuudha. Kan sadaffaa ammoo nama barbaannu fakkeenyaaf eega achi tuqnee kun akkana gamana na erge jechuudha. Yeroo amma fakkeenyaaf nama tokko akkanatti raggattu amma nama kana yoon jala kana raayitii kanarratti tuqe nama kana qofannaaf dawwaluu danda'a jechuudha. WhatsAppiin nama dawwalu jechuudha. Viidiyoo kool haa ta'u audio kool namni tokkollee na dawwaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu haala saniin keessaa filadhee nama barbaade inni kun kana jechuudha. Yoo ammoo fakkeenyaaf guutuma tokko namni ittiin dawwalle barbaade noobadii kunoo kan dhumarra jiru kanarratti tuqe uf duuba deebi'uu qofaa jechuudha. Amma inni biraa maal siitingii kana keessa osoo hin deemin jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp jechuudha. Kana GB WhatsApp illee hin qaba. Kaammoon ittiin dawwaliin kana WhatsApp kanaa fi FM qofa qabachuudha. WhatsApp GB WhatsApp illee hin qabu. Miseejii namni fakkeenyaaf isinii ergee eega isinii ergee booda sheenahee miseejii san haqa fakkeenyaaf isin bira ammoo hin haqamu jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp kana yoo fayyadamtan warra GB WhatsApp fayyadamtan ni beektan jechuudha waan kana. Kunoo lameen kanneen jechuudha. Miseejii lameen tanneen anti delete status fi anti delete miseejii tana irratti raayitii gootanii jechuudha. Yeroo akkana gootan miseejii gonkuma namni eega takka ergee booda isin biraa haquu hin danda'u ufuma biraa haqa malee jechuudha. Akkuma san bakkuma tanarraa jechuudha xiqqasha ol siixanii dhumarra tajirtu tajalaatanni jechuudha. Kontaaktii guruppii fi piroodaaktii isteetona jechuudha. Sadeenuu fakkeenya irra tokkoffaa irratti kontaaktii jetti haala kanaan jalqaba inni akkanatti raayitii kan qabne isinii dhufa jechuudha. Raayitii irratti guguutan tanniin hunda siitu jechuudha. Raayitii irra guuttanii shananuu achi booda ookee gootanii kan lammaffaa illee guruppii kan jedhullee raayitii irratti guuttaniitiin ookee gootanii. Kan sadaffaallee product kan jedhu jechuudha. Sadiitu jira. Sadiin kanarratti illee raayitii guuttanii eega raayitii guuttanii booda ookee gootan jechuudha. Haala saniin kunniin maaliif isin fayyada? Fakkeenyaaf yoo namni miseejii isinii katabe yookiin ammoo sagalee waraabee isin erge waan WhatsAppiin ergamu kamiyyuu jechuudha. Viidiyoo haa ta'u, footoo haa ta'u, sagalee walii erguu katabbii namni gonkuma isin bira gahee fi gahuu dhaba isin WhatsApp fayyadamuu fi fayyadamuu dhabuu keessanuu namni tokkollee kan isin beekuu danda'u hin jiru jechuudha. Isin garuu tonkoliidhaaf itti fayyadamuu qabdanii garuu immoo akka beektaniif jechuudhaan haala sanii jechuudha. Raayitii lamallee ta'ee mul'isu. Fakkeenyaaf amma yeroo hedduu yoo sagalee namni nutti erge yeroo nu bira gahee raayitii lama mul'isa jechuudha. Gariin ammoo eega nuti sagalee san bannee caqafnee namni akka nuti caqafnee callifnee ni beeka jechuudha. Kanarratti ammoo gonkuma namni beekuu hin danda'u yoo akkam isin jee kanarratti irra guuttattanii jechuudha. Kan ammoo siitingiin isaa bal'aadhaa irra deemtanii ilaaltan kanneen keessaa wantoota jabduu keessaa isin agarsiisutti jira jechuudha. Inni biraa immoo maal inni
Guruppii fakkeenyaaf WhatsApp kaan 250 qofa qabata jechuudha. Inni kun ammoo maali? Guruppii 1000 qabata. Kaan 250 qabataa kun 1000 irra qabachuu dandeessan jechuudha. Isa kanallee akkami godhatanii siitingii gubbaa kanarra ni tuuxanii eega siitingii gubbaa kanarratti tuuxanii booda jala kanarra jechuudha new product ka jedhu kanarratti ni tuuxanii eega asirratti tuuxanii booda kunoo akkuma agartan kana gubbaa kanarratti nama 1024 itti godhachuu dandeessa jedha. Haala kanaan gattuutuudhani ka guruppii akkaataatti uummatanii beektan isinuu haala saniin guruppii guddaa warri fayyadamuu feetan guruppii barumsaa waan adda addaa irratti warri uumachuu feetan haala saniin irra godhachuu dandeessanii kunis garaagarummaa WhatsApp normaalaatiin kaan 250 qofa jechuudha WhatsApp normaalli kanuuf kennu. Kan itti aanu ammoo siitingiyyee isaa wal qixxeeffachuu fi akkasuma ammas kalara isaa jijjiirachuudhaa fi iddoo siitingii gubbaa kanarratti tuuxanii siitingiitti deebi'u yoomiyyuu ta gubbaa kanarratti tuuxanii jechuudhaas gara siitingiitti isin ergachuudha. Eega inni haala kanaan garanatti isin ergee booda fakkeenyaaf yuunivarsalii tana keessa seentan malee yuunivarsal tana keessa seentaniiti miidiyaa tanarratti tuuxan jechuudha. Eega asirratti tuuxanii booda laanchaar lookaan icons tanarratti tuuxaniiti. Yeroo asirratti tuuxan booda kunoo fakkeenyaaf WhatsApp kaaniin garaagarummaa isaa addaan jijjiirachuudhaa fi kunoo keessaa filattanii ka barbaadan jechuudha irratti godhattanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanaan filadhaa nama kanannaa ta'e kanarratti ni tuqaa eega kanarratti tuqee booda irra guuttadheetiin jira jechuudha. Yeroo of duuba deebi'e amma saniin argaa jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf osoo as keessaan baane bakkuma ammaa kana yuunivarsal san keessa eega seentanii booda siitingii yuunivarsal jedhu san keessa eega seentanii ijoolleen fakkeenyaaf biyya Arabaa jettan afaan beektan afaan Arabaa irratti guuttachuudhaa fi appii laanguweejii irratti tuuxaniiti kunoo jalatti jechuudha afaan Arabii afaan Ingilish afaan hedduu qaba jechuudha. Biyyoota Awurooppaa keessa warra jirtanillee Turkiillee ni qaba. Kunoo haala kanaan Arabii ta'e san irratti guuttattaniitiin Arabii irrattis fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Hedduudha siitingiin isaa anamma keessaa xiqqoo isin agarsiisu jira malee waa hedduuf keessaa qaba akka viidiyoon natti hin dheeranneef jechuudha. Akkasuma kalara isaa fakkeenyaaf kunoo kunuun isaa kalara isaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Siitingiilee kanneen jechuudha fakkeenyaaf tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhee conversation amma fakkeenyaaf asirratti conversation screen style kunniin hundi isaa waan adda addaa qaba. Fakkeenyaaf hatta raayitii yeroo isin katabdan yookiin ammoo yeroo namni nama miseejii ergitan akkaataa isii jijjiiruuf kun hundi isaa amma akkaataa teessuma raayitii yeroo nama bira geettesan jechuudha. Sanniin jechuudha. Kanneen laafaadha isin tuura deemee takka takkatti ilaallata jechuudha. Inni gubbaa kunis fakkeenyaaf kunoo tiim ka jedhu kun jechuudha. Tiim kanarratti tuuxaniitiin daawunlood ka jedhu ka gubbaa kanarratti tuuxanii kunoo haala kanaan jechuudha. Irratti tuttuuxanii ka isinii ta'e keessaa daawunlood godhatanii irra guuttachuu dandeessanii kunniin waan baay'ee laafaadha isintu irra deemee ilaalaa jechuudha. Akkasuma yoo fakkeenyaaf amma bakka amma isin injee kanarratti guuttattanii bifti isaa isinii fokkatee ka jibbitan taate jala kana kunoo fakkeenyaaf restoor ka jedhu kanarratti tuuxaniitiin ofirraa balleessuu dandeessan akka duraatti deebisuu dandeessan jechuudha. Guutumatti WhatsApp kanaa yoo tuttuuxanii bakka hin taane ofitti bakka bantan san hin jaalatiin bakkuma sarara tuttuqaa kanarratti tuuxaniitiin kunoo restart WhatsApp ka jedhu kana tuuxanii bakka duraatitti deeffachuu dandeessanii jechuudha. Akkasuma ammallee maalinni online amma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan gamasiin kan guuttattanii amman tana online jiraachuu fi jiraachuu dhabuu dho'ifachuudhaaf jechuudha. Kunoo jala kanarra eda'uu tana tuuxaniitiin sa'aatiin tun akkanatti amma uftuuba deebi'an dhufa fakkeenyaaf kunoo sa'aatiin tun amma akkana banaa jirti. Yeroo ammaa kana online dho'ifachuutti hin jiru jechuudha. Jiraachuuf jiraachuu dhabuu hiyya. Ka ammaa kana dho'ifachuudhaaf sa'a mata irratti guutaa akka tuuxanii yoo sa'aan tuni fakkeenyaaf kunoo akkanatti eksii taatee jiraatte online keessan mul'isuutti hin jiru jechuudha. Dheerina viidiyootiif dhiifamaan isin gaafadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti barumsa kiyyaadha kana fakkaata. Yoomiyyuu viidiyoo kiyya laayikii sheer godhuu hin dagatina waan isin hin galin komantii jalatti barreessaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.